wallagatahu qofaani ati miseensa shaneeti shanee deeggarta jee hidhamaadhaa jira kan hunda haasoyne kun maal godha wallaggaa namni wallagga dhalate hundaahu automatically karaa diinummatti karaa shaneetichi godhaa shaneen diina mootummaa kanaati kanaafu namni asii achi dhalate hundinuu dhumuudha qabaa mootummaan biltsiginnaa murteessee jira kana dubbachaa turre iyyaa turre waywaachaa turre Kale hayyoonni wallaggaa maal ta'een jedhan because I got confused honestly speaking I got confused wallaggatti nama baranne joo doctors professors lawyers engineers hedduu qaban ala kana awwarra anaa wajjin jiru saahiba kiyya nama wallaggaatu Ali why you always worry about wallaggaas nanja nama wallaggaati he asked me why I worry about wallagga always ajjecha kan hidee garaaychuun so hoguu waan akkanaa kana laalte you get confused maal tu deemu jira maybe something I don't know namni an amma oromiyaan anaaf biyya harargeen anaaf qa'eedha achi kuttee baddannoo geenyaan anaaf akka maatitti ilaala so wanni oromeerra gahaa na laaleessullee wanni harargeerra gahaa irra na laaleessuu qaba bakka ati dhedheechi kun uumaadha waan harargee keessa gahaa haa na laaleessitu garuu wanni qa'eeti yerra gahaa hedduu na laaleessiti achi bira kutee wanni maatii khiyyarra gahaa akkanarra geessitti ilaala kuni uumaadha kun uumaadha arrasilaa warri duratti bahee dubbachuu qabu waan kana hayyoota wallaggaa warra baranne juukhana hayyoota wallagga keessa doctors professors arra silaa waan dandan hundaan live seenee warra iyyuu qabu silaa isaan kafakkeeyyu nutoo qabu caffeeraa mis jabaadha kana jira rakkoo kanaa nurra ga'u jira ummanni keenya dhumaa jira haadha teenyaa dhumaa jira ilmaan keenyaa nu jira dhumaa jira kasilaa jechuu qabu isaan garuu they are very quiet I don't know maybe dhumaatii kanaas deeggaruudhaan malchiisa maybe there is something we don't know dhugaan jirtu kana amma bakkaan achi goonge biyya Ameerikaadhaa kana keessa joollee wallaggaa tan baratte tan dandeettii haasawaa nu caalaa qabdu abbootiin seeraa hedduudhaa jira dhiiroo background hin dalagu jiranii we don't see no ittiin jiran background maal godhaa jira nothing hundinuu dalagatee mana galu jira kaqarees waanuma damoozaaf qaree fakkaatti ijoollee wallaggaa kaqarees wama gartee damooza waachuudhaaf qareetuma jiraatu fakkaatti and that's what I see dhugaa dubbachuudhaaf namni qabsoo tana keessa umrii isaa fixe usee harka baratee taa'u jira waan kana ijoollee teenya ta'uu gabadhaan gaa namni hogguuni qara'u when you go to school it's not just for yourself ummata kee ka gargaartuufi dhaloota kee ka gargaartuufi akka dhaloota keetiif dirmattuufi akka haadha abbaa keetii taatuufi it's not about you baranne jettaa we don't see you sigale wanni isinirraa garru wanni isin duubaa dubbatamu kana garuu an ol baaseetti kana an ol baaseen isinitti dhugaan jirtu islaama froonlaayinii gubbaa dhaabbatee warri dubbachuu qabu ijoollee wallaggaati isini manguddoo wallaggaata dooktereete qabatee teessu rafu jirtu manguddoo wallaggaata low schooliidhaa PhD qabdu hayyoota wallaggaa abbootii amantii ta'uu wallaggaa you guys are sleeping sila arra warri froonlaayinii gubbaa dhaabbatee dubbachuu qabu sagalee ummata keessaniif tahuu qabu nullee kakaasee akka oromoo waan kana dammaqinaan awarenessii nuu kennitanii dhugaan jirtu waan mootummaan ooftu kanaa miti dhugaan jirtu kana jettanii warri dubbachuu qabdan isini tokko dhiyootana biloog na godhe nama wallaggaati nama barate saayiba turre yeroo dheeraadhaaf
I don't want to mention his name. He blocked me on Facebook because I keep talking about Wallagga. He blocked my ass. Made again for that. Inni bilchigna da degar. Namni kun nama akari walbe naman qaban beho. Inni bilchigna degar. Ya bilchigna turumata khaysan fitala jirtiyati. I always argue with him. He blocked me because he got tired of me. Hoggu wani kana hon dufte. Diro maltu de mutjira wanjo. Hogguni beeqa khaysan kasbeed batungarre. Hogguni sagalete isan dhageenye. Hogguni biya khaysa nama khaysan kamootumma de greeta o like glass hadilbo nama Wallagga dhufe. Leencoon illata nama Wallaggaati. Jarro hayyuun isaanii oliin jiru. Sigale lubbuun amata kumate Yesuus ni duuti namni dhugaa jirtu rakkoo qeessa ragaa jirtu dubbachuu qaba. They are not doing that. Warri ala khani jiru warri barate gurguddaa jira. They are not even talking. So kan ogulaalte dhiiroo maaltu deemu jira waan joo namni sammuun namaa ni gaafatti. Jigale. Do you know why one in an oguni hararge qofa addatti biltsignaan walgayaamtu falmataa ibro reacted yesterday. He felt so bad because qeesaati qeesarratti wanni oromorraa addaa deemu jirti immediately reactionii qabu warsiise olbee falmataa ibroodha an arra olbee wanniin dubbadhuuf oromeerraa addatti Oromia wajjin qabna Oromiyaan teenya ummanni Oromoodhaa tokko yes harargeen addatti rakkoo dhageessu wanni naquuxuuf achi hin dhufe handhurtiyaatu jira Oromiyaa keessaa bakki handhurtitii ta'aalamte harargee keessa addatti guuni duulli addaa mootummaan irrabbantu I have to react. We expect the same from our brothers from Wallagga. Wajin dhaabbannuudhaa miti isin dubbannuudhaa miti maaliifin an dubbadhee isin ustan. That's my question. Maaliif falmataa ibroodhaa dubbatee isin ustan. What is the secret? We want to know this. What is the secret? What is the secret? Asima kana beekuudha qabna. Duubaan godhaan jirtan duraan godhaan jirtan duratti bahaan jirtan kana duubaati waan godhaa jirtan hin qabdan. Kuni wanni mul'atu abdii na murachiisa. I think you gave up. Hayyoonni dilli kun you gave up. Abdii murattan. You gave up. Garin keessan biltsignaa jala kuftanii jirtan. Garin keessan biltsignaa jala kuftanii jirtan. Kakkan isin godhu jiru Lammaa Magarsaati. Nama dhalataa Naqamteedha. Lammaa Magarsaati kakkan isin godhu jiru. Maybe you agree on that. Yookaanis yoo as baanee dubbanne biltsignaan nu gartii. Biyya karaa dhaynuun hin qabnu aangollee kajeellu nutti hin kennanii kanaafuu if dhoysineetuma if keessa gubannee jiraannaa yoo jettan sun ayyaan laallattummaadha. Ayyaan laallattummaan osoo